Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota keenya. Ani nagaa jira galata rabbii isinillee akka nagaa qabdan abdii rabbiirraa hin qaba. Hayyee badee jira maayii kana ni beeka. Har'a deebi'ee dhufee jira. Mi'a haala kamiin akka nu simattan ilaalla baddee jettanii namni koomeentii na barreessitan baay'ee jira viidiyoo duraanii jalatti. Har'a kunoo deebi'ee dhufee jira. Nusimadha arraachiin akkuma hunduma maatii keenya wajjin guyyaa guyyaadhaan ni dhufna inshallah. Har'aaf immootu kophaa kiyyaan dhufee jira. Mee kophaa kiyyaa gama kana jaalattan ni laalaasuma. Hayyee har'a maal qabattee dhuftee yoonaan jettan dhaamsa obboleeyyan kiyyaa daawwattoota kiyya warra biyya alaa jirtaniif dhaamsa isiniif qaba. Seenaa daawwadha irraa fayyadamtan jedhee abdiin qaba. Haga xumura viidiyoo kiyya nu wajjin tura, share, like, subscribe gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jedha. Haga xumura viidiyoo kiyya nu wajjin tura. Dhaamsa kiyyallee haga dhumaatti dhageeffadhaa isin fayyada jedhee wanta yaadee qabadhee dhufee kallattimaan gara dhaamsa kiyya kaarraatti isin dabarsa. Dhaamsi kiyyallee maal akka ta'e walumaan ilaalla. Tokkoffaa warroota biyya alaatti jirtaniif wanta dhaamu barbaade wantuma ofii kiyyaa arge wantuma mudannoo kiyya ta'e irraa isiniif qooduu barbaada. Inni illee maa inni jettan deeyinsa wal qabateeti. Warri biyya alaa jirru nuti dubartoonni biyya alaa dalaynu warri dalaydanii ammas dalagaa warri jirtan warri dalaydanii galtanii amma biyya keessa jiraataa jirtan ni beeytaniiyyu. Warri mootu ganaa achii xaaraa jirtan ganaa jiruu biyya fooyyeffadhettanii bu'aa bayii meeqa warri ce'aa jirtan kun isintti hin dhagamu amma fuloosii malee. Fuloosiin bichaan faayidaa hin qabu, fayyaa barbaachisa, of eeggannoo barbaachisa. Gizee dalagaa dalaydan sirriitti of eeggannoo isin barbaachisa dhugaa dubbachuuf yoo taate. Maaliif kana jettee yoonaan jettan waan hooziya viidiyoo hojjechaa jiraadha. Hayyadiin kun daawwattoota keenya. Hooziyallee baddee nu bannaa hooziyallee baddee jirti asumaan. Hooziyaan ni dhufti samoona firaankii kenna qabannee hooziyallee na arrasuudhaaf baddee. Amma inshallah hunduyyuu wal qabaneen dachaana. Assalamu alaykum jedhe. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kan jirtan kabajamtoota daawwattoota Aishaa. Nu nagaa jirtan hallata rabbi. Ni dhufnaa jedhi. Ni dhufnaa bannee jirraa. Bannee jirraa ni dhufnaa. Firankii qabannee dhufnaa waan babbareeda qabannee dhufnaa. Asi waan babbareeda firankii qabannee dhufnaa. Chaalenjii waa hundaa qabannee dhufnaa. Ayyee Fooziyaan salaam isinii jettumaaf malee. Ara viidiyoo seenuudhaaf miti ittillee qophoofne isii waa hojjetaa jirti. Dhiifama kallattiidhaan gara dhaamsa kiyyaa deebi'aa jidduun addaan kutee dhiifama isin gaafadha. Ka jechuu barbaadillee gisee biyya alaa jirru ifaajee malee dalagaa kenna malee birrii argachuuf yaaduu malee gara nu ergan hunda ergamu malee of hin laallu nyaata dhugii kenna laallu garuu gisee biyya keenyatti galle miidhaa guddaan dura geessaa kun kanarraa fayyaduu qabna. Maali barbaachisaa jettan kuni birrii michaan gahaa miti. Birrii gizee achi jirru birrii nu dalaynu warra keenyaaf ilma keenyaaf ofii keenyaafis jenne dalayna garuu gaafa gallee rakkoo adda addaa nu mudatee humna keenya dhabuudhaan dadhabuudhaan miidhaa adda addaa nurra gahuudhaan numatu kophaa keenya rakkoo keenya san nu ragaa malee eenyummaan nu wajjin dhukkubsatu eenyummaan nu wajjin miidhamu. Kanaa jecha birrii bichaa osoo hin taane dalagaa bichaa osoo hin taane ofii keenyas ulaaluu qabna ofii keenyas eeguu qabna. Ani kan isiniin jedhu osuma hojiin hin beekaa hojiin biyya arabaa namatti baay'ataa gisee namaan kennu garuu of eegaa ofis laalaa nyaata keessan dhugii keessan haguma ta'een taanii nyaachuun hin jiru biyya arabaa ni beekaa bishaan dhugaa sirriitti wanti nyaata caalalli nama fayyadu dhugaatii adda addaati waan ta'eef bishaan dhuguu nyaata illee haguma ta'een odumaa isin waaman odumaa isin jarjarsanu nyaachuu dhuguun dirqama barbaachisaadha. Maarraa ka'ee kana jechuu danda'eemmoo ta'anii ani asiin dura ijoollee lama qabaa kun isin beeytan amma garuu maammii Firdoofsaa ka da'ee fi ka daa'ima ammaa da'e tokko malee walitti hin dhufu baay'isee garagara. Sababni isaallee ani baay'ee qaamni kiyya miidhameera biyya arabaa keessa waggaa 3 turee jira. Baay'ee qaama furdanna malee biyya arabaa keessa gisee jirru keessi keenya baay'ee miidhama baay'ee dadhabna
yoo asitti gallu baay'ee dadhabbiin sun hagachitu nutti hin dhagaamne eegas galle baay'ee nutti dhagama sababuma sanii anillee baay'ee qaamni kiyya laaffate baay'ee miidhamee dhugaa rabbii gizee garaa qabullee haga lafaa ka'uu dadhabuu takkatti dadhabaa ture garuu asiin dura gizee mammii Firdoosa osoo dalagu osoo guyyaa hunda osoo dalagu osoo addaan hin kutin dalaga oolee galgaladhe amma garuu baay'ee lafatti galee dhugaa rabbii lafaa ka'uu dadhabee sababa Fooziyaa isiin sababa na gargaarteef malee osoo nama qabaachuu baay'ee kabbaadii ture kanumaafuu walumaa galatti keessan jechuu barbaadda irrattillee baay'ee kabbaadii baay'ee ulfaataadha dhugaa rabbii dubbachuudhaaf miidhame duudii kiyya baay'ee na miidhame waan ta'eef da'uunuu baay'ee natti ulfaatee ture alhamdulillahi rabbil aalamiin garuu gargaarsa rabbiitiin malee ani akka kiyyaaf dhugaa rabbii akka dadhabbii kiyyaatiif akka bakka ani abdii muradhe waan operaasuun hin da'usee garuu alhamdulillahi rabbil aalamiin rabbiin na gargaaree sa'aatii dheeraadhaaf cannaqamaa turullee karama nagaatiin karama rabbiin kenna nuuf qaleen da'ee jira alhamdulillahi rabbil aalamiin kanaaf rabbii kee galateeffadha garuu kuni hundi ka dhufe baay'ee biyya arabaa irraan fakkaata wanti narra ga'e kun akka isin irra hin geenye isin immoo maal gochuu qabdanii of eeggannoo gochuu qabdanii gizee sanan yoo hojii tokko osoo hojjechaa jiru hojii biraan ajajan aariif akka waan yoon aaruu dhiisee waan fedhatee isin guddaa qabdu nyaataa jiraadha nyaati keessa hin gatee osoo nyaatiin misaa dabarsee gaafa raati nyaadhu jira garuu kun ana miidhe malee isin miine kana waan ta'e isinuma miidhama malee maadaamiin teessan hin miidhamtu maadaamiin teessan galtee si wajji jiruu teessan hin jiraattu kana jecha of eegaa ofii keessaniif jajjabeessa boruu keessan yaada arra bichaa osoo hin taane birri bichaa osoo hin taane ani yoo jiraadhe birriin dhufti jedhaati yaada kanumaan wal qabatee immoo haala kanaan ifaajjanii haala kanaan dadhabdanii birrii fiddan ofii keessaniif oolfachuu qabdan eenyummaan as taa'ee birrii 3,000 ergi birrii 10,000 ergi isiniin jedhu qallaal isintu fakkaata usan birrii asee gatnoo ergee gas taati jettanii yaaddan garuu ilmee keessan irraa akka naftanii ergisanitti yaaduu qabdan umriin keessan isin ajit dabarsitan sun isiniif hin deebi'u gizeen keessan sun isiniif hin deebi'u ijoollummaan keessan isinirraa dhumaa deema isinirra taraa deema gizeen keessan kana jecha birrii keessan gizee nama tokko ergitan bashtanyaa yoo ta'e dhugaadha gargaaruun dirqama nama haadha abbaa keessan ta'eetiin humna hin qabne yoo ta'es gargaaruun dirqama kanaan achi obboleessa keessan gara dargaggeessaa abbaa manaa keessan fiqiranyaa keessan kana ergoon dhugaa rabbi sirrii miti jedhaani gara kiyyaa isinillee maal akka jettan yaada keessan komentiin barreessa isiniin jedha asumaan waa hedduu isin barbaachisa dhugaa rabbi of eeggannoo guddaa isin barbaachisa isiniin jedheera kallattimaan amma viidiyoo kee xumuruu barbaada muraan daa'imni kiyyallee asuma nama bira jira shoshokoosaa irraa osoo inni innatti hin ka'iin ka'uu qaba waan ta'eef kan dursee cufuu qaba viidiyoo waan ta'eef har'aan tanumara isinii dhaaba dhaamsi kiyyoo isin tolee kana caalaa bal'inaan deebi'ee isiniif dhaama waan biyya keessa jiru wanta rakkoo nama mudatu wantoota adda addaa isiniif hima share like subscribe gochuudhaan na jajjabeessa isiniin jedha haga viidiyoo biraa qabadhee dhufutti asumaan nagaa naa ta'aa ammaatti mootu Kadiir Firdoosaa Fooziyaa Maammee taanee walgoo irraa akka dhufna abdiin qabaa isinillee immoo akkana simattan kophaa kiyyallee ta'u akkana jajjabeessitan abdiin qabaa share like subscribe gochuun akkuma itti baratameetti itti hafuuf isiniin jedha nagaa ta'aa.